hojiin misoomaa biyyaaf karoorfame Finfinneetti eegalamee kutaalee biyyattii garaagaraatti babal'achuun iddoowwan hedduu humna keessoon misoomsuun madda galii taasisuun danda'ameera. Inisheetiivichi ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmediin kan eegalame yoo ta'es hooggantoonni hedduun hojiitti hiikuun bu'aa qabatamaan argamaa jira. Hojiiwwan misoomaa hojjetaman kanneen kunuunsanii dhalootatti dabarsuun murteessaadha. Kanuma giddu galeeffachuun koomishiniin hirmaannaa hawaasaa fi tola ooltummaa magaalaa Finfinnee dhaabbata tola ooltummaa Plugin Itoophiyaa waliin ta'uun sagantaa duula qulqullinaa paarkii Inxooxxootti gaggeesseera. Saganticha irratti argamuun yaada kan kennan koomishinar itti aantuun koomishinichaa Aadde Asraat Nagusee ergama koomishinichaaf kenname keessaa tokko misooma hojjetame eeguudha jedhan. ለኮሚሽናችን አንዱ የተሰጠው ዋናው ተልእኮ ergamoota koomishinii keenyaaf kenname keessaa tokko hawaasa hojii tola ooltummaa aadaa isaa godhate uumuudha. Waggoottan jijjiiramaan asitti akka koomishinii keenyatti hojiiwwan hedduun hojjetamaniiru. Kutaalee galii gadi aanaa qaban gargaarreerra. Haaromsa manneenii irrattis kanneen biroo irratti hirmaanneerra. Aadde Asraat itti dabaluun hojiiwwan misoomaa magaalichatti hojjetaman irraa fayyadamuu qofa osoo hin taane eeganii dhaloota itti aanutti dabarsuun barbaachisaa ta'uu dubbatan. በከተማችን ዘርፈ ብዙ ልማቶች ነው የሚሰሩት። akka magaalaa keenyatti hojiilee misoomaa hedduutu hojjetame. Kanneen keessaa paarkiiwwan kaasuu dandeenya. Paarkiiwwan kanneen itti bashannanuu qofa osoo hin taane hojiiwwan hojjetaman kunuunsuu fi dhalootaaf dabarsuun barbaachisaadha. Sagantaa duula qulqullinaa kanarratti kanneen argamanis bu'uuraalee misoomaa hojjetaman eeguu fi kunuunsuun nama hunda biratti aadeeffatame dhalootaaf barnoota ta'uu qaba jedhaniiru. Kan nuti hojjenne Inxooxxoo paarkii keessatti qulqullina eegaa turre. Qulqullina nuti eegaa turre qoshashaa walitti funaannee kan xuraa'ee jechaadha. Kan xuraa'ee funaannee laastikiitti wayiin immoo madaabaraatti walitti qabnee bakka tokkotti miizanarra keenyee mazzannee bakka tokkotti walitti qabneerra. Inxooxxoo paarkii akkanatti hojjetame biriida nuuni itti ba'ee jechuudha. Nama naannoo kana jiraatanus barsiisaa ijoollee waan jedhan jalaa ol guddataa jiranus barsiisaa hojjetamaa jira. Baay'ee waan gaarii arganeerra jechuudha. Jara ol guddatuufis dabarsinee waan gaarii kennuudhaaf kana amma anka bakka qabna chigginyoota kana waan balleessu qoshashaa waan jiru torbeedhaan dhufnee ofii keenyaafis akka ispoortiitti eenaa keenyaafis bareedaa indagana funaannee gizee galluuf nuuf baay'ee gammachuu guddaa nutti dhaga'ama. Yeroo keenyaaf gizee keenya asitti kennine qulqullina kana akka hojjetamu gooneerra. Asii hojjechuun keenya jechuun nuuf agalgilootii tokko gatii ta'eef eebba guddaa akka arganne asirraan argina.